ta'u manni keenya waan akkanaa dalagu jiran yaa jarana waan kanan argitani yaa nama rabbi ija isaa kan ka isa gurra isaa kan ka tiktok irra jiru facebook irra jiru waan maxxanfamaa jiruun argitani maaloo balaan akkanaa jara keenya maaltu nu bu'e musiibaan maali gandummaan yooma irraa bilisoomtan gandummaa irraa yooma sii komandoo irraa bilisoomtan yoomuma gartee afran qalloo irraa jettanii bilisoomtan yoomuma gartee jimma jettanii shanangibee jettanii bilisoomtan gandummaa dhiifte addunyaan faranjiin waan kana qofan qabdu islaamummaallee waan gandummaa kanarraa qofan qabdu namummaa malee namni dhiise akka biyya takkaa akka qaama takkaa akka afaan takkaa jedhee namni waliin jiraata biyya faranjii jiru kana keessatti ani gurraacha tahee islaama tahee biyya isaa keessa akka biyyatiyyaa tahee gartee waraqaa eenyummaa san fudhadhee akkasa jiraadhe jechuudha maaloo jiran jaarraa 20 takkaa 21st century keessa namni dhufee harka gizee kana wal godhu amaarri gizee oromoo dhagaara harka kaayee muru gizee qaama saalaa asirratti wal irraa ciru gizee fannisee akka lukkuudhaatitti nama akkanatti gartee godhu bar horuma qalattanu jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam idaa dabaatu horii tokko yeroo gorratan gartee gorraatii san akkaan tolchaa ablee qaraati lubbuudha keessa jira ittiin guraarina gamanaan urtee gamasiin dhoytee gamasiin hin dhayini suuta bismillah itti akka itti gorra'attu nu barsiisan jechuudha dhiirummaa miti kun bineensi horiin sangaan bakka sangaa akka isaa itti gorra'an itti qalanitti achirra mar'atee booyee deema lafee horii yeroo arge horiin ni booye isin namummaan qabda waan asirra jiru wallahi namaa hin fakkaatu jarri kun rabbiin uumama hedduu uumama jennee uumama rabbiiti jenna malee uumama rabbi rahmata keessan kaayini jarri kun kana gartee oromoo jennee lakkaawwannee deemu jirra akkam goona osoo naa taate galgala subii ammaa tana oromummaa keessa akka namni amantii keessaa boottiin baasila hin taature rabbiin naa kanne gartee يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جل يا إلمان نما سبا سبل موتا اسن قوني اسن أمي ربين ملت ربيتي ومن آياته قرتي رب سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية gartee loqoda keessan amaara oromoo somaalee ingiliffa arabiffaa godhee bifaan adda adda nu godhee nu uumuun kun tokkichummaa mallattoo rabbiiti dachii fi samiinis gartee arrabni keenyas loqonni keenyas bifti keenyas jiraachuu uumama saniiti ani gurraacha kana ta'e oromoo ta'een filan kutaan itti dhaladhu ani hin filan dhiira ta'uu ani hin filan islaamummaa tanallee ani hin filan rabbiitu irratti na uume guyyaa keessaa dhiiftee deemta oromoo ta'een jiraadha oromoo ta'eetiin du'a bo'uun silaanaa taate ganama obboroo ammaa subiiti isinitti haasa'u jiru kana isinii dhiisa nama jibbisiifte deemnee saba biraatiif deemna osoo naa taate afaan gartee oromoo kana dilliit of keessaa godhuun foormaatii godhuun taate of keessaa haqee afaan saba biraa daawunloodii godhadha gabbuufadha hin ta'u maal haa godhu rabbi namaa kenne if keessaa dilliitii godhuun dandeenya yoo maraattee osa keessaa afaan keen ta'u waliigallee ummata kana maraataa jechuudhaafis eenyummaa maraatummaati miti wallaalummaa jahadii zamana bareentummaa zamana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam keessaa ergamu namatti fakkaatti zamana inni ergamu san eelarratti bifarratti gandarratti naannoorratti warra kutuu turte jiran zamana wallaalummaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan qananiise akhaa bayna almuhaajiriina wal ansaar رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه لقد من الله على المؤمنين جل مؤمن توتا كنامت أمة نبي محمد كنتم خير أمة ننجي أمة نبيك أبومت جرخون والروان كان داو راوتو أمانتين قبو إني وان كان شير قولي الله قولي من إسار في ديوان كان قولوس ورمو مسمتي أمانتين لين قبو نمو مال لين قبو ورابي سميلا لما كان جبالك يسجرات جران قدوم ما كان مبو سبب أبابا في واجه ترغتو فيمسي تودان نمني جارا كان وان انتاني راوچو جرا قاما سالا ديرا كسا فيدي يرو أكس قولو إيسا جرتن جران يو أكم نمني قنبر وبالي سكي
obboleettii ta'e adeera keessuma keetoo baate namaa bar Itoophiyaanoidha bar Oromoodha bar ilma namaati bar jedhan dhiira akka ta'eetiiti dhiiraaf dhiirti gartee hin boochu waan jabu malee dhiirti lubbuu isii ajjeesuu turre caala lubbuu keessaa baasu gaafa muka jalaan ta'a qaama sagaraan namarraa baatu muka namatti ol dhiiban amaara akkana nu godhe dhaaba siyaasaa akkana nu godhu jira no mana hidhaa kami waraanni addunyaa tokko nama godhu seeraa fi heera ittiin lolu tokko gartee seera lola keessaatii jira seera addunyaa keessa kan kaayame gartee Hitlerii akkana nama godhe jiran Oromootu obboleessasii dhiiraa fiddee kallattiidhaan akkana godhu jirti waan amaarri dur nurratti dalage arra muuviidhatti deebistanii riyaalitii isintu walirra dalagu jira makiinatti hiitanii lafarra shorreessu jirtan amaamaadhaan itti hiitanii haadan qabdanii amaama akkana kana itti hiitanii makiina arabaa ta'e ittiin dalagaa dhagaa ittiin gurtan horii sa'aa gaala qoonqoo ittiin gurtan saniin akkana wal godhu jirtan rabbii kiyya hin dandeessa isa miidhameef rabbiin kan miidhameef ni awwaata jedhan ni awwaata akkana nama goote akkuma ati nama dalayde guyyaa qiyaamaa si dalagan jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam wa kama tadinu tudan waanuma ati nama dalayde jahannama keessatti guyyaa qiyaamaa konkolaataa fi lubbuun teesse keessaan baatu akkana si guraarti malaayikaan achi keessatti akkana taata fannisanii akkana magartee foon fannisuu ilma namaa akkana sharaashartoo akkana goosisan dhiiraa bar qaama saalaa namarraa muru jirtan jedhan dhiiga nama dhangalaasu jirtan guyyaa qiyaamaadhaa dhiiga rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan namaa dhisi kan bineensotaatu walirraa kaffalaaf sirraa kaffalam hojii teetitu godhate isaaf dabaruu deema yoo hojii qabdiitun hojii maal qabaatti cubbuu tantee sirraa fuudhanii isarra kaayyaa kan miidhamte abshiroo salaatan qabdu ibaadaan qabdu ati hamtuu ta'e zinaa ati daleedde cubbuu daleedde fuudhanii isarra tiraansfer godhan waa milkooyteeti guyyaa san arra malee ummata kana keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala nu kaaye kana ijaan agaruu jira social media live TikTok irratti Facebook irratti share godha itti fidaa jee ummatan kana irratti nama akkana godha jee nama sadii nama lama tokko na bira jira jee miskiin wallahi dhiirummaa miti dhiira osoo taate daangaa kan kee kasii komandoo dheeyte eeggatta dhiira osoo taate harargee daangaa si eeggatta dheeyte habuqqeessan miskiina biyya balleessisan dhiira osoo taate Jimmaa fi Wallaggaa fi Arsii fi eenyu jettaniin walloo teessee daangaayite deemtee silaa jaalmarrumaa hojii qabsooyta silaa deemtee abiyyee hojii qabsooyta silaa deemtee qeyroo fi qarree hojii qoonqoo tanaaf baate qabsoof maal baateeti qoonqoo beelaa si baase beeltiin ribes dhorkitee baadiyyaa Oromiyaa keessa magaalaa taatus kanaaf taariiba deemtee miidhama aramni sutumaa si taphachaa si jira jechuudha nama maadaamiin bulchituutu maadaamtu ajajaa bar baabaa maadaamii san hin bade ijoollee arabaati xiqqoo dubartii si ajajaa bar gaala keessa oltaa bar jedhan gaala tiifachuun homaan qabdu isin tokkoofi mitiyan re'ee tiifachuun biyyoota tiisee hoolaas jarri hoolaan sanuu bu'aa irra qaba hoolaa hin qalatan ni gurgurama waliigallee ummata kal hayawaana ta'e hooluma san hin geenye jabala keessa taa'ee timira jala taa'ee yeeyyii bosona keessa fincilaa Allahumma kfiin bimaa